Kana godheetiin anaa fi isiidha koy. Ayyee amma mee nagarsiise amma. Kino. Mata gubbaara lakkoofsi mata duree mee gubbaara mana kitaaba maaliidha achuu gubbaa nagarsiise mee mata duree isaa gubbaa sana eeywaa seera lakkoofsaa ati waan irra jirta abboo kudha maalirra kitaabni ka'e maali kaa kitaaba waggaa meeqaati? Kana wangeelli. Haara macaafa qulqulluu kiyyaan waladha. Kunillee. Okay, dida wantara kana bane kuna kana bane kana. Kanarra hin jiru kanarra. No, kana na bane kana kuna kan marka qabdu kana. Ani be kanan qabu ani agarreesani. Kanarra hin jiru ka. Ni jira. Ana sigarsiisa koy. Kun seera uumamaa keessa jirta barat. Deem seergisiisa. Goobazii teemi. Deemi qacaala bane kun seera itti fufi. Seera maal keessa jirta ammasa? Oshi koy kaasakko. Suuta. Seera lakkoofsa. Mata dure leewwata keessa jirta bar. No. Leewwatatti anuma. Fite leewwata kana. Lakkoofsa mee? Lakkoofsa jirta. Okay, 22 bakka jedhu deema dhaqi. 22. Kun maal kudha maalirra jirta sa 20 takka amma ho'ee kun olaal. Maal jedha amma chee meeqarra mee lakkoofsa agarsiisi. Lakkoofsi meeqa saachiin 20 takkaa jedhame. Okay, 20 takkarra dhaqee boqonnaa 20 takka mee eessa? Kun 22 kun kun olaal. Maal jedhe? Bal'aamis okay ol deebi mata duree ol deebi mata duree kanaa miti. 22 irra dhaqeen 22 dhaabbadhu 20 fi suuta jedhe kaa 20 fi 2 banuu dadhabdeessa aboo isin qabu 22 gama duubaa bane amma 20 fi 2 20 takkarra dheeytamma kunno mata duree kuno laallaa kuno bal'aam kuno bakka tana laal Eshi maal kanarra dhabame kanarra jiraate. Kunooti ani maaltu nagalche mina gabbanyine ana wangeela keeti. Oka wangeela kanatu wangeela kana jallisan isa kana. Okay, wangeela tarkaa qabdu kuni ni jira kan ras numa jira mata duree ran jira malee kan ras. Hin dhabika hin bani bakka kana waliin dubbisna ani way quraana khiyaasa maaf nagalti maaf nalal tareen bani ma bakka harree bal'aam dubbachuu jedhu kana laal kuno harree bal'aam chiraan si dubbisa qoy. Nargitam highlight itu godhu qalamaan jala godhi qalamaan akka boodan dagan siifin dubbisa. Deeqa takkattiin siif xabar. Bakka harreen itti dubbatte okay yookaan bakkuma harreen itti dubbatte qofa si geessu. Auzu billahi yalla. Okay, mata dureen akkana jala laal harreen bal'aam dubbachuu ishee jedha harreen sanuu harree dhaltu dubbachuu ishee jedha akkana jedha. Yommus bal'aam ganamaan ka'ee harree isaa fe'atee gurguddoota Mo'aabii wajjin in adeeme. Garuu sababii inni adeemeef dheekkamsi Waaqayyoo in bobe ergamaan Waaqayyoos isaan mormuudhaaf karaa irra in dhaabbate. Yommus inni harree isaa yaabbatee in adeema ture. Naa'onni isaa lamaanis isa wajjin turan 23 harreen tun dhaltuudhaa miti harrettiinis ergamaan Waaqayyoo billaa luqaafatee harkatti qabatee karaa keessa akka ejajju yommuu argite karaa irraa gortee maasii jechuun beekame ooyiruu tokkotti in lixxe. Bal'aam immoo gara karaatti deebisuudhaaf ishee hin rukute harreen tun dhaltu hin rukute boo malaayikaa argitee beeka ergamaa Waaqayyoo argite karaarra isaa deemu jiru in rukute 24 yommus ergamaan Waaqayyoo daandii dhiphaa iddoowwan dhaaba waynii garasii fi garanaan dallaan jiru keessa in dhaabbate. Ammas harrettiin yeroo ergamaan Waaqayyoo argitetti keellaa sanitti of miciriksitee miila bal'aamis keellichatti in miciriksite. Reefuun tumee miti gama seente amma keessa goote argite hayyee in miciriksite. Meeqaffaarraan jira isaa in miciriksite 20 okay immoo okay amma isa in miciriksite miila bal'aam keellatti in miciriksite inni immoo ammas ishee in rukute 26 ergamaan Waaqayyoo
ergamaan waaqayyo ittuma hiiqee iddoo dhiphaa lafa gara mirgaatti gara bitaattis gartee garri itti jal'atan hin jirre hin dhaabbate. 27 harrittiinis ergamaa waaqayyoo argitee Bal'aam jalaa gachiifte amma duraan uleentumu jira gachiifte. Yommus Bal'aam aaree bobe'ee ulee isaatiin ishee hin rukute. Bakka kana maka itti dubbachuu deemu 28 ilaaladhu. Waaqayyo kana irratti harrettiin arraba isheetiin akka dubbattu godhe. Isheenis Bal'aamiin dhaggeeffadhu amma kuno. Isheenis Bal'aamiin ani maal si goonaan di'a sadan kana na rukutte jette. Bal'aamis harrittiidhaan dhaggeeffadhu ati waan anaan taphatteef billaan na harka utuu jiraate ammumayyuu siin ajjeesa ture jedhe. Harrittiin immoo dhaggeeffadhu Bal'aamiin ani harree kee ishee ati bara jireenyaa kee hundumaa har'uma iyyuu yaabbattee adeemtuu miti. Ani takka waan akkasii si irratti hojjedhe beekaa jette. Inni waawu jedhe. Harreen dubbatte moo hin dubbanne? Walitti haasa'uu jiraniimi? Ameen. Eebbifame. Wanti sikki jibee? Akkasii dalagadhu ishee walumatti deebiin jabaadhu tole. Akkasii caaltu. Akkasii sagaleen tun sagalee harreeti moo waaqayyooti jennaan duba harreen akkanatti haasa'uu jirti Bal'aamii wajji. Kuni kakuu moofadha sijjamari kakuu aadaa keessa jiraatu. Kakuu moofaa sagalee waaqayyooti moo sagalee waaqayyooti miti? Anuu hin beeku. Hin beeku? Hagguu Sillaasee Isaayyaas 9:6 ilma ni deessa akkana ilmaas akkana jettaan hagguu jettaan achi keessa hagguu fiddan sagalee eenyuti? Sagalee waaqayyooti moo sagalee kakuu moofaati? Caaltu. Waan tarkaa qabdu macaafa. Harree hin jirtu naan jette. Waan nama harreenu. Amma intala dubrummaa qabdu kaan bifadhaa jiru si argisiisu. Taan cufa ajjeesaa fixa. Intala dubrummaa dingiliyaan bifadhaa ka jiru. Si agarsiisu? Banadhu seeruma lakkoofsaa kana 22 dubbisee mara 30 takka 17 dhaqi. Amma gaa intala dubrummaa hin qabne yoo ati hin qabne ajjeefamta akka wangeelaatitti. Jedhu waan akkana. Bani. Hundi dhumu qabdi. Maal jetta? Bakka kana dubbisuun feetu. Warri dingilii qabdan qofa qotta. Jedhu asti wangeela san jedhu naan jetta. Waa hunda taarreetis naan jette taarreetis kun osoo hin agarsiifne ammas. Kuni kakuu moofadha sijjamari kakuu moofadha. Wangeelaa miti. Wangeela cirru irraa murru. Wangeela keessa. Bakka zimbiloo kanamatti taa'e jechuudha. Sagalee waaqayyootiin bu'aan qabdu. Sagaleen waaqayyoo bara hin jijjiiramti jechuudha. Okay. Maama meeqa jette? Seeruma lakkoofsaa hamma bakka harree dubbisne kana harreen dubbatte kana seera lakkoofsaa 30 takka 17 hanga 18 dubbisi. Meeqa jette? 30 takka irra dhaqee amma. 30 takka 17 irra dhaqe. Isaan kutanu. Kau banadhaanisi. Ayyo. Wayi wangeelee waan godhu jiru dubartiin dubrummaa dingilii hundi dhumu qabdii bar. Yaa Waaqayyo. Sabbaasii gantere. Ajjeesaa jedhami. Ajjeesaa. Intala dubrummaa qabdu dhiisaa taan ajjeesaa jedha. Yaa Rabbi. Eeshi kaza. Yaa Rabbi qiyyaa qabaa ta'u. Caaltuun duutu abshir. In toobbatta. Gara Waaqayyo. In geeddaratta garaa kee. Okay. Hinduuta. Okay. Kau untuk emas daman. Okay, si dubbisu banadhu amma gaddeemi. Amma warri dingilii jalaa deema hinduutani. Soddomii takka 17 bara dhaqe hunda laa 17 baniin harka hunda abbo gara kaan akkana deema.
Soddomi takka boqonnaa soddomi kudha torba dhaqee amma kudha torba deem gaddeemi gad garam deemtasa eewa gaman achirra laale ma lakkoofsa kudha torba laale ma kudha torba kun qofa kee bira irraa deemte argeen ture eewa toora san bakka qalama itti dhaabbat kudha sadiin argaa kudha sadii mima kun kudha sadii kudha afur kudha shan kudha jaha kudha torba dhaqe torba barbaade achi kunno amma na dhaggeeffadhu gaa ayyee amma ijoollee keessaa dhiira kan ta'e dhaggeeffadhu ajjeesa Allahu akbar maal ajjeesaa jechuu jira dubartoota warra dhiira wajjin ciisanii beekan hundumaas ajjeefamuu qabdatiis ajjeesa 18 dubartoota dhiira wajjin ciisanii hin beekne hundumaa garuu ofii keessaniif hambifadha amen dubartii dubrummaa qabdu moo qabne ton Eshi fazas injadu kakuma fada si jamari na nelala haleluya kakuma fadu lalatu haleluya okay amma wanne koni qur'ana mo wangela rajira me dhuguma rabbi dubba caaltu okay akka kakuma faate okay akkuma keeta wangela rajira kon dubbin dubartiin dubrummaa qabdu in qabne ne ajjeefamtu mo najjeefamtu ay bakka tana ada filattani jettu maleedha maaliif ajjeefamti dingilisi maaliif kanniti ashimmaa nama biraa wajjin jettire akkas kanaaf ajjeefamuu qabdi ka hundi siitu har'ata akkana baasii social media irraan rakkisu cufti sila maali ajjeefamtu maal rakkoo qabdi amen akkas dhuga afradde du'uu qabdi takkaanisi haa boqottu heelaa bila so akkas inshallah jabaadhu mee wangeela kana dubbisa inshallah tole rabbi si alaafisu fakkeenya amma jechaadha sinin nabi muhammadi ergamaa qulqulluudhaa jette itti bakka ani rabbiin koo filadhe ani ergamaa qulqulluudha kan jedhu fidiitti maal illaas qulqulluu miti akkam nabi muhammad jechuun anatu filatee ergamaa godhe kan jedhu quraana keessa hin jiramoo hin jiru muhammad ergamaa toomoo Eeyanka quraana keessa quraani rabbi rabu jettu mitire enyo rabu resla ana rabu eshi rabbi rabu mitire rabbini okay sifin kan itti ni amanta muhammad ergamaa dette ni furatta islamummaa sifin kan amma si qabsa shadai inshallah ni furatta islamummaa ifudadha kan birada mo jecha quraani nabi muhammad irratti bu'ee je amma nama biraa yoo gaafadhe nabi muhammad irratti miti kan bu'ee jibrii irratti buuna jibrii muhammad kente sinimmoo muhammad irratti akkasii miti laala akkasii miti namni akkasii jedhe san namni islaama akkasii jedhe jibriil rabbiin gartee ofii nabiyyoota raajootatti hin dhufu rabbiin namatti hin dhufu gaafa dubroon maryam ilma deessi jedhe san rabbii itti dhufe moo ergamaa waaqayyo itti dhufe ergama maal jedheen itti dhufe Innahu wanti diktootaalle ilma hin deessu jedheen dubbiin san ta'e eenyuti dubbii waaqayyooti moo dubbii ergamaati moo dubbii maryam dubbii waaqayyooti ka waaqayyo ergamaatti dubbate akkasuma jibriil muhammadis ergamaa waaqayyootti dhufe jibriiltu itti dhufe itti dubbate dubbiin san tan isaatii miti itti dhufe gartee yaani iqra qarii dubbisi muhammad dinniin ka'ii barsiisa bakee jedheen achi kee muhammaditti dubbate malee rabbiin kallattiin dhufee nama tokkotti hin dubbatu kallattiin abadan yesuusuu kallattiin ittiin dubbatu waaqayyoon kallattiin yellam namuma tokkottu so saniif yaani ergamaatu ergama qur'aanni ergamaa jibriil yookaan ergamaa rabbi jibriil ergamaa waaqayyo kan jennutu rabbiirraa ergaa qur'aana dubbii waaqayyo irraa itti fide nabi muhammad qomasaa keessa qabate ummata barsiisa qur'aan akkasinarraa katabaa jedhe rasuuli sallallahu alaihi wasallam akkasitti irraa barreeffame malee qur'aanni gartee nabi muhammad irra bu'ee gujannu qaama itti fidee jira jechuudha. Fakkeenyaaf yoo nan birrii tana hodho birrii amma fakkeenyaaf qalama kana hodhooti obboleessa keetii kanni yoon sin jedhe qalamni isa kanniteef san eenyu kan qalama kana kanne
kallattiidhaan sitti kanne qalama kana kan isaa kanne eenyu? Maal jettee deebiste? Qalama kana fuudheetiin obboleessanii qabdaati. Eenyu maqaan isaa umurii dheeraatu? Baay'ee qaba gara. Okay, obboleessa kee hangafaatiif sin jedha obboleessuma kee tokkoof maqaa dhoo qabda fa'a. Eenyu baay'ee qabdaa siifaa baay'ifamtu. Dubartii ammaatiin. Dhagaa jirtan? Eenyu maqaan isaa? Leellisaa. Leellisaadha fayyee. Okay, sokee homaa leellisa ayyaa leellifamtu. Oodhooti caaltu qalama kana obboleessa kee leellisaaf kanniin siin jedha. Fuutee kannitaaf. Qalamni san keeti sii kanneef mo'anaa kanneef. Sitti naaf kenna. Goobas. Ergaan tokko Nabi Muhammaditti Qur'aana gartee itti fida. Dubbii Waaqayyoo itti fida. Dubbiin san dubbiin inni itti fide Nabi Muhammadiif fide kun dubbii ergamticha kanaati moo dubbii Rabbiiti? Dubbii Rabbii jedhamu maal jedhame? Amma fakkeenyaaf dhaqeetiin caaltu armeeteetitu deemiti caaltu yaamiin ajaje. Caaltu armeen teessee yaamtiin siin jedha. Armeen tee koottuu siin jettiin siin jedha. Dubbiitii yommuu dubbii armee teetiitiin si fide. Armeetiyyatu namaa miidhagee qaba. Akka akkasii quraanni kamaarreetii ka ergamaa maarreetii jedhan warri kaan asirraa. Walii galee? Yeroo tokko amma jechuun amma bakka Amaariffaan barsiisaffaallee hin dhaqee dhaggeeffadha. Nabi Muhammadin anatu yallaa malittanyaa ofiin jedhe malee Rabbiin ergamaa isan goone. Okay, dhaggeeffadhu. Okay, Yesuus Kiristoos akka jedhu mee yeroo gadi mee wangeeluma keessatti akka jedhu ani dhugicha isa Waaqayyo irraa dhagee isinitti himee jiraa jedhe. Eenyu jedhe kana? Yesuus jedhe kana irraa dhagee. Akkam jedhe? Isaan ani dhagee isinitti maa jedhe ka? Okay, Waaqayyo abbaatu Yesuus dubbiin irraa dhagee isinitti himee jedhe moo Yesuustu dubbiin Waaqayyo irraa dhagee isinitti himee jedhe? Dubbii isarraa dhagee. Nabi Muhammad an ergamaa Rabbiiti Rabbi biraan isinitti ergamee jedhe moo hin jenne? Yesuus Kiristoos Waaqayyo biraa beetiin dhufee jedhe moo hin jenne? Jechuun kaasii fidikaa quraana keessa. Maal jechi jedhu? Waan si jedhe fudhatu na dhaggeeffadhu waan quraan siin hin jenne waan siin jedhe yeroo waan takka gartee jettan wangeeluma keessa kana maan yaadanne Yesuus Kiristoos ani abbaan na ergee yoo jedhe moo hin jenne? Jedhe jira kaa nama natti amanee yaa baduufi. Haa jedhu okay beekee ani Yesuus Kiristoos Nabi Muhammad ani fiifee ergamaadha jedhee akkamitti ergama Rabbiitu ati ergamaadha jedhaan malee akkamitti gartee Nabi Muhammad jedhe Yesuus Kiristoos wangeela keessatti abbaan na ergee hoo ilmi namaa isa badi oolchuuf dhufe hoo abbaan nan caalu hoo dubbiin an dubbadhu kan kootii miti kan isan ergeeti jechuu jira. Maal gizee ganda amaaraa san dhaggeeffattu kana maan dhaggeeffanne wangeela keetirraa? Inni dhaggeeffadha bakka lachuullee dhaggeeffadhu gaa. Okay, si gaafadha. Muhammad akka ergamaa ta'e ni amantaa? Ofiisaatiif ani yallaa malaktanyaa ni isatu jedhe malee Rabbiin ergamaa isan gooneen jedhamu asitti. Ani maal eenyu godhe? Abootu gurraan dhukkubsitee fi qalbiin teetu hin jirtu ammayye. Saani qabu wangeela quraan ni qabda. Quraana maalirraa godha? Maaliin godha? Kiristaana ani maaliin irraa godha kanaan? Asirree ka uummata jallisuudhaaf ta'e ani maaluun beeku ani wangeela qabate. Ammoo okay huccute amma okay nama barachuu deemu miti. Okay galatoomen kan nama bas waa dubbisii kootu dura. Ani waan barnoota fadhi afaan seexaanii osoo afaan dubbate naan baradhaan. Dhameen ta'u waan fadhi dubbisee because wangeela keessan isinirra dubbisna malee sii gadi hin dubbisnu. Amma wangeela adda afaan addaatiin buufannee dubbisna hin dubbisan isin wangeeluma kana hin dubbisanii barbaadhatanii deemtan malee caaltu. Amma bakka tana takkaa dhalattee argitee hin beektu. Harmeentee argitee hin beektu boqonnaan si garse abbaan keetillee argee hin beeku kan si barsiisu argee hin beeku. Anwar jechuun ani hin dubbisa jechuun kakuu moofaa keessa baay'ee. Okay. No, yes. Akka Roma. Okay,
Okay, kakuu haaraa waan fudhatta. Kakuu haaraa waan fudhatta siifin kanna. Fudhadhu kakuu haaraa. Kakuu haaraa fudhadhaa moo kaan fudhadha? Hin fudhatta kakuu haaraa waan. Yesuus Kiristoos akka. Koi xiqqoo siruu. Okay, na biraan galchaamee qo'an kasa irraa. Dubbiin nu baxabbatte amma dubartii wajji. Dhiirti qottaamee jiran. Adala gattu mucaan hoolii namaa. Obboroodhaan ganama gurrana dhukkubsiti. Ani hirriibaa fi deema halkan walakkaa. Keessa isaanii sadii barreeffadha. Isaanii sadii barreeffadha. Yaa Rabbi yoo maaliin jiran.